karaa haadha gammachiis deebina gaafa walitti dhuftan mudannoo maaltu si mudatame isaas si janajjane moo si janajjan jaalalaan wal filachuuni jiru fuulduraa bareecha bifaa fi mallaqa caalaan tolchee nama walii galcha. keessummaa addaa isinii qabannee dhiyaannee keessummaan addaatis nama yeroo dheeraaf isin dinqisiifachaa turtan fuula yuutuuba irratti feesbuuka tiiktook sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti abbaa gammachiis nama jedhamuu fi haadha manasaa haadha gammachiis dhiyeenya kana wal fuudhanii turanii kanaafuu isaan san isinii qabadhee dhufee intarvii teenyaan gadhumatti nu wajjin turan isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum haadha gammachiis. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee abbaan gammachiis gaa osoo si walitti hin dhufin dura abbaa gammachiis jee baafatee mucaa keenya kan jalqabaa gammachiis baafnaa jee ture achumaanuu haati gammachiis dhuftee jirti. Haati gammachiis warra eessaati dhalattuu eessaati eessa jiraati. Dhalattuu godina Harargee lixaati. Aanaan Doobbaadha. Bakkiin jiraadhu immoo yeroo dheeraadhaaf magaalaa Hararee. Galatoomii mee abbaa gammachiis kana gaafa walitti dhuftan mudannoo maaltu si mudatame isaas si janajjane moo si janajjan Gaafiin xiqqoo ni ulfaata. Gaafiin xiqqoo ulfaataadha. ulfeeysiituma himi wanti nu ulfeeyseetuma himu jira gaafii ulfaattus mudannoo laayifii dabree beekisan mudannoo ani mudannoodha jee wanni na yaadu akka mudannoo qofatti illee osoo hin ta'in namni biraallee irraa barachuu qaba. Namni musliimaa gisee walitti dhufee jireenya eegalu barnoota ni taajee kan na yaadu haalli inni yeroo san gaafitti dhiyeesse anaaf haala addaa ture. haala ulfaata Haala addaa ture hoggumsi hin jiru. Ilma musliimaa tokkorraa akkami gaafiin akka eegamu gaafate. Osoo ganda keessa deemee bilbilee konnekshinii biraa shari'aadhaan ala ta'e hariiroo shari'aan ala fakkeenyaaf bu'uura shari'aadha dhaabbannee hogguu dubbannu hariiroon ilmi musliimaa tokkoo fi intalti musliimaa tokko gaa'ilaan dhaara qaban hundi ummata kiyyarraa osoo hin ta'in sheexaanarraa jee jira rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Isa san dhugumatti qabatamatti anilleen ilmuma musliimaati haala waliigalaa gisee ilaalu haalli isa bira ture adda jechuu barbaadeeti akkuma ilma musliimaa dhugaa sanitti osoo janaan amma namni mataa fi wareersu kun hin jiraatin osoo sagal nama yaamuun hin jiraatin akkuma daandii musliimaa sunitti naaf taatee jirta gaa'elaafin si barbaada gaafii jettu qofaan baniinsi ture gadi fageenya kallattiin gaa'eluma seenne malee walakkaa tanarratti koominikeeshiniin takkailleen hin turre dhugaa dubbachuuf. Inni kun immoo waan namni musliimaa amma lafarraa dhufaa jiru waan fakkeenya irraa fudhatu jeetii yaada. Maaliif gaa'ela jechuun utubaa jireenyaati. Jireenya namaa isaatu guutuu godha. Waan namni ittiin saalfatus miti. Waan namni itti qaanfatus miti. Jireenya hegeree ta'e fuula duraa murteessuu jechuudha gabaabumatti. Hegeree ta'e fuula duraa murteessuuf immoo daandiin ati irra dhuftu xuraawaa ta'uu hin qabu. Daandiin ati irra dhuftu san qushasharraa bilisa ta'uu qaba. Qushasharraa bilisa ta'uu qaba giseen jiru hariiroon dhiiraa fi dubartiin gaa'ela dura qaban qushasha jeetii yaadaan akka nama tokkootti yoomnu lameen sanirraa bilisa jechuu barbaadeeti isa saniif gammachuu guddaan na dhaga'ama. Baga jireenya diigamarraa gara jireenya jaarmiyaa fi ifa islaamaa qabutti seentaniin isiniin jechuu barbaada. Hedduu galatoomii fuulduraaf oomee kaayyoon teessan maali? Wajjin jireenya keessan irratti kaayyoon teessan inshaallah maal ture? Inshaallah yoo rabbiin jedhee bakka jireenya akka ilmaan jireenya akka nama musliimarraa dhalatee musliimaaf fakkeenya ta'uu danda'u jireenya san nu lameenuu jiraachuu barbaanna. Achi keessa gammachuun jiraachuu qaba. Namaaf mararfamuun jiraachuu qaba. Waliif mararfamuun jiraachuu qaba. Waliif yaaduun jiraachuu qaba. Wal qusachuun jiraachuu qaba. Anillee wal dungachuun
jiraachuu qaba sirriitti. Achumaaf deemtee badila jeeqalaa sun. Ay wal dhungachuunis wal Jiraachuu qaba jaalalti yeroo yerootti haaromfamuu qabdi. Bakka maaliif yoo laalte amma kaampaaniin bilbila kana waggaa waggaatti soofteera kana jijjiira. Abdeet godha. Ilmi namaatis gisee waliin dhufee jireenya isaanii akkasii guyyaa guyyaarraa abdeet godhaa yoo deeman jireenyi namaa hin xuraa'u jechuu barbaadetti. hedduu galatoomii mee akka nama tokkotti akka nam lama garuu silaa isinii amma tokko taatanii isin lachuu akka nama tokkotti maal naaf dhaamta? Akka nama tokkotti wanni siif dhaamnu akka buurri kan yeroo mara gisee dubbannu islaamummaadha. Akka islaamaa tokkotti namni boruuf hin jiraatu arraf jiraata. Kan ogguun jiru jireenya akka arra qabdutti waan godhuu qabdu hunda arra goota. Fakkeenyaaf nama jaalatu tokko dubbisuu yoo si barbaachise arra dubbista. Boruuf karoora kaayyachuu hin qabdu. Nama gargaaruu qabdu tokko gargaaruu yoo si barbaachise qarshan tamaas qabdu takkaas qabdu lamaas qabdu boruuf karoora qabaachuu hin qabdu. Arra godhuu qabdu. Maaliif guyyaan boru san waan inni qabatee dhufu waan hin beekneef jecha. Kaleen arran ta'u. Kaleen arran ta'u. Waan arra si dhagaame arruma miira arra keessa jirtu san arruma ibsachuu qabdu. Tarii miira arra si dhagaame san boru argachuu dhabuu malta. Dhiisuus dandeessa. Miiruma sanuutti dhaqqabuus dhabuu malta. Saniifuu jireenyi boruuf yoo jettee fakkeenyaaf bara kana fuudhuu yoo si barbaachise lakkii mana ijaareetiin akkasi konkolaataa kana godhee bara dhufuuf gaa'ela kiyya fuudhaa jettee yoo karoorfattee imalli san akka ati yaadde malee akka rabbiin siif yaadee miti. Maaliif ilmi namaa hogguu jiraatu akka barreeffatetti osoo hin ta'in akka rahamaan si barreesse jiraatta waan ta'eef waan si dhagaamee irra godhu qabda. Hedduu galatoomii ispeeshaalii wallaahi dhaamsi ati naa dhaamse dhaamsa guddaa kamtuu hedduu natti tolee. Wanta yaadee arra godhuu deemtu san arruma godhii as chokkaayi maalanna. Wallaahi hedduu waan bareedaadha. Maaliif jennaan waan arra godhuu deemtu arruma godhuu bakka yeroo itti kannitee wanni boru si shaakalaa hin jiru jechuudha. Arra yoo boruun godheete boru mashkuula taatee wanni hajaan san taranii si dhufuu danda'i. Wanta namaaf fayyada jaamee yaadamu arra waan niin godheette san wanni san bu'aa qabaata taatee itti amannaan arruma godhuudha. Dhaamsa haadha gammachiis. Jaalalaan wal filachuuni jiru fuulduraa bareecha bifaa fi mallaqa caalaan tolchee nama walii galcha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa gammachiis. Wadde. Okay, abbaan gammachiis dhalataa isaati isa guddatee eessa jiraata? Dhalataa Harargee aanaa Jaarsoo yoo ta'u jiraataa magaalaa Harar. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota gaggaarii nashiitota garaagaraa yeedaloo mi'ooytuu fi walaloodhaan akkasuma sagalee bareedduudhaan cuunfitee itti dhamaatee qaatiraa itti bultee hawaasa biraan geessee fudhatama harkachee jirta. Gammachuu maaltu si dhagaame duroo waan san maaltu itti si qaade? Duraan dursee gammachuu ulamaatiif akkuma sagantaa akka qopheessinetti sagaleen teetun beeksisa irraa ni tolti. Beeksisa tokko sagaleen waraabinaan jee ilma Sheekh Jamaal Haajii Abdul Wahaab Jaama nama sooshaal miidiyaa kanaan wal na barsiise. Sooshaal miidiyaa kana torba dhuunfatu ture. Dirqama bakka istiidiyoo na geessee akkaan waraabu sagalee na godhe sagaluma san irraanii toltee jirti waan jaamuuf itti dabalamee sanummaan nashidaa taate. Nashiduma kanaa wakkaaniifiin eegaluu isaatu na godhe. Nashida jennee osoo hin eegaliin gammachuu ulamaatiif simannaa jennee sagalee simannaadhaa oguunii fi ulamaa simannaa dhabee gurraan nu dhageessisinii ulamaa simannaa dhabee gurraan nu dhageessisinii walafaan nu deebisinii walirraa nu hongeessinii. Mahabbaa biraa na fidde. Hedduu waan qalbii nama fayyisuu fi waan raahaa nama goosisu. Wallahi sagaleen ta'e maashaallaadha. Hedduu takka itti fufisiin jechuun barbaada. Nashiidaa sana erga eegaltamee hangam takka irra turteeti moo hangam takkatti akkanatti hawaasni booji'amee qalbii hawaasaa keessa galtamee abbaa gammachiisa?
lakki ani hin turre sababa obboleessa kiyya Abdul Wahaabii sagaleen irraa fuudhee akkaanii fi sagaleen san istiidiyoo seentuu na godhee sababa ulamaa hajjii galte simachuu irratti bismillah jenne bismillaan gaafa san bismillah jenne ta ulamaadha ulamaan du'aa itti nu goote achumaan amma waggaa lama hin geenye wagguma lama jechuudha amma nashidaan takkituma ulamaan nuuf gaaddise je'ee ulamaa simannaa dhabe je'ee ulamaa simannaa dhabe je'ee qareessan jechuudha akkami ulamaan simannaa dhabdi je'anii hawaasni lafaa ka'e qubsiisuu irratti maaliif ulamaan hajjii irraa galuu jirti ulamaa san magaalaa Hararitti walitti finnee khadire dhawaati bakka jechuun bakka hundaatu magaalaa Hararii walitti finneeti ispoonsara taanee nyaachisnee namuu karaa biyya isaa achirraa gale achirratti ulamaa simannaa dhabee gurraan nun dhageessisini ulamaa simannaa dhabee gurraan nun dhageessisini walafaan nun deebisini walirraa nun hongeessini akkana jennaani walafaan nun deebisin jechuun san mee akkamime yoonii fi walafaan deebine khasaaraa malee hin jiru waan taate toomaa walitti kaasuu qofa walitti kaasuu qofa kanaaf walafaan nun deebisini walirraa nun hongeessini sababa jenne irratti rabbi ulamaalee walafaan hin deebisne hawaasaa fi ulamaalee walafaan hin deebisne wal simatanii achirraa eegalti qubsiifni bittaan gartee makiinota sheekaniitis achumarraa eegaltee fakkeenya godhatanii simannaa sanirraa eegaltee nashidaan an takkittumaan gadhiisa irratti hordoftoonninis kuma kudhan ogusuma seenee baay'inaan hordoftoota akkasumatti viiyuu illee ilaa kuma 300 waan deemu jechuudha achumarraan eegalamte ani waan itti laffee miti hanguma xiqqoo saniin eebba ulamaatiin bismillah jee ol baase kanuma akkasi tolte wanni ulamaan siif itti tufe maatiin kee siif itti tufe galmanuma geessi. Iccitii milkaa'ina keetii saahiboota keetiis ta'ee namoota gadii hoggaan qoradhu iccitii milkaa'ina keetii du'aayii ulamaatii fi du'aayii abbaa keetii jedhan wanni san hangam takka dhugaa? Dhugaadha san shakkii malee ta abbaatu agarte akka mataa keessa na tuttufu ta ulamaa'ii ammoo hawaasni nu argee jira ogeessi kiyyaas Abdul Wahaab Sheekh Jamaal Haaji ta'uudhaan mijaan kunis hedduu sooshaal miidiyaa kanan na dhiibee dirqamaan sooshaal miidiyaa wal barsiise yaadallee naaf kannaa yaadanni naa kan irratti hojjedhee milkeessuu irratti nama aarsaa kafalu nama waan itti garagalee hojjechuu irratti duban deebinera anis asumaanuu Abdul Wahaabii fi hordoftoonni abbaa gammachiisii fi abbaan isaatii fi ulamaa fi darasaan du'aa isaanii gootan hundinuu galatooma isiniin jechuu barbaanna gara gaafii lamataa deeminu nashiidaa ta'e keessa gammatti hundarra tamirra feeta garuu antanii nan fadhu ulamaan nuuf gaaddisa yaa rabbi nurraan kaasinii ta'ettu san meesan nuu jeeme ansaniin fadhaga hawaasni illeen san fadhan jeetii yaada anilleen san kaatan du'aa hin jambaramte waan taateef anilleen saniin fadha meette gabaabtu takka irraa nu jee waynuma bareedan wallaahi hoggaa wajjinuuf yaatanii waynuma bareedan wallaahi hoggaa wajjinuuf teessanii ajaja walis fudhachaa kan wajjin tokko taatanii tokkummaan keessan haa cimu sindiigin nafseef sheeytaan tokkummaan keessan haa cimu sindiigin nafseef sheeytaanni maalii yaadaddanii beeyta gaafa saatiin fuune namoonni jaarsaa fi jaartii nashiidaa ta'e sana walirra hidhaniiti leelloo bira kakkaa'anii waynuma bareedda walla hoggaa wajjin nuuf teessanii gizee jaan jaarsaa jaartii akkanatti ifirratti hidhanii sagalee teessan akkana gizee hojjetan anis sanii yaadadde asis achumaanuu baga siin ga'e gammachuu ta'e hunu akkana bareedan isinu amma naa isiniin jechuu qabaa bartan amma atiitu jechuu qabaa nashiidaan san hedduu fudhatama argatee akkasitti wanni jechuu jirtanii diriuma isaatiin waynuma bareedan qajees ni jira diriumaan qajees numa jira takka maalii takka maan dirii haaree bitturraa nashiiduma teessaniin dalayti fariyaa faajay saartuunis sanumaan dalayti kara gaafii sadaffat deebinaa nashiidaa fi simannaa ta'e keessaa baanee jira gaa'ila horachuu keetiif gammachuu maaltu si dagaamame
gammachuun tan nama dhagahamtu yoonii fi hanguma tokko irraa himan malee guddoodha. Tokko gaa'ila horachuun obsa horachuu waan jaamuutu keessa jira. Namni obsa qaba oguu gaa'ila horatti oguu jaarame waan silaa dafee itti aarullee suuta adda baafateeti itti aara. Waan godhuuf deemullee bakka aara barbaachistullee obsaanii injifatee cabsee itti seena waan jirutu natti mul'ate osoo inni fi jettee fi taktaa barraa sitti himuutti hin jirre jechuudha hojii kiyyaa. Namni ogguunii fi gaa'ela horatee ogguu bultii jaarratee tasgabbaawaa waan hojjetullee hojjeta. Kanumaan jaa. Mee gaafa haadha gammachiisiin walitti dhufuu deemtan mudannoo maaltu si mudate? Mudannoon na mudatte. Mee haala ammaatti gartee nama wal fuudhu oguu agarru yoo xiqqaate amata lama isaan jidduutti kaartiin hanga 200 ni wareegamti. Silkiin ni hawwitii dhakaan ni bokokaa halkan hirriiban qaban eeloo faatuma lubbu jirtanii jana mataa wal dhukkubsanii namni wal fuudhus ni jira wal hin fuunellee ni jira wal sobaatiif wal burjaajeessanii akkasitti waan waliigaltees katiigu ni jira wanni akkasii san meesi qunname. Duraan dursee waan bareedaa irra na gaafatte. Kana akka laafutti illee hin haasa'u jeen ture walaakin kabajaa waan inni si qabuuf niin haasawa. Duraan dho'ifachuufin ture boodaafin haasawa jeeti. Bismillah jeetiin haasawa. Waan yeroo san keessatti mudannoo akkaan na mudate taniin ittillee rakkadhe takkaa jira. Ani isii tana osoo inni fi isin bariniin janaan tasammuuti. Isii jechuun isii dubatti isii qoradhee waa hunda fixadhee nama isin walitti jabaa tokko jira. Nama gaarii ta'uu isii hubatte. Isii hubadhee namni kun naaf taa'ilaan gatti salaatutti hubadhee walaakin ammoo nama sannaayamaa silkiin osoo hin ta'in nama sannaayamaa silkiin takkaa dubbiseen beekon. Naayamaa nama sanii waan jiru ifaa ifattiin tiimaayee yaamanii guyyu tokko qofa. Ni laldhaafin deemee beekama. Jee naa beeka gusan. Eegumaan yaamee dhufan. Akkumaan itti ibsu na dhibte boo rakkadhe iddoo kanatti. Gaafummaan naa taatee jirtaa jechi jiru kun. Gaafummaan jaalalaa tunu. Gaafachumaan kun natti ulfaate akkamittiin eegalaan na dhibe. Dhugaa waan taateef. Na dhibe obbo kanaan maaliin eege maamaaksa tokko naa dhufe. Gaaf tokko hin jeen tokkoo fuudhuu fedhee hin jeen oguu fuudhuu fedhe san intala bira dhaqee ani naa taatee jirta ati ani sii tahee jennaan atis naa taatee jetteen hin jeen hayyee gaafaan si fuudhe harami na wajji raftaa jeen hin jeen harma fete na wajji rafta jetteeni nagaatti hayyatuun ati ta fuudhanii bitiyya bira deemee hin jeen tan lammaffaatiillee akkasumatti ati naa taate ani sii tahee jee gaafatee naa taate jechuudha walii galanii fidatee jechuudha hogguunii fi niqaa godhanii fi aruusa seenuu deemu harami na wajji raftaa jeeni hara mirgaati jetteen siingo duraan kaa mirgirra fubeetii mire harmaaf mirga jetteen hayyee atis naan taane deemi nagaatti jeeti osoo aruusa wajjin hin seenin halkanuma san gadhiise tan halkan san gadhiisee fi tan achi dura gadhiisees lagatti wal dhufan bakka bishaan waraabanitti idduma kana karaa dhaabbatanii atiyoo akkamii si dhiise waliin jechuu jiranii takka itti dhuftee hiika warra bultii buluun beeyne jettee bira dabarte nuutu bultii buluun beeyne yaanii intala qabanii dhukkee irraa kaasan diriyaa hunda irra ciranii Caafaqanii. cafanii intala biyya nyaachisan amma ka dubbiin dhagahamte yaa'iin taate gandis dhagee ka intala san naa fidaa uma jee hiika warra buluun beeyne hin jenne isa san naa fidaa hije gurbaan amma beera lamaan kana yaasa kana ogu fidaniif ati naa taate ani sii tahee jeen naa taate jetten manni kaani godhanii ka gwaruusa seenuu deeman harami na wajji raftaa jeen ogunni fi rafuu deemna ani kara warra keessaniitiin achi garagalee rafa ati kara warra keenya achi garagaltee raftaa jetteen ati naa taate irratti aruusa seeneen baana akkas jechuu maal jechuudha ati warra keenya jabeesii ani warra keessanii jabeessaa jechuudha
hirriba zaa'iraa sanii miti. Rahima kara lamaanii. Kara lamaanii jabeessu jechuudha. Gabaabumatti ani rahima warra haadha gammachiiyoon jabeesse isin hagama qiyyaa isiidha. Bultiin ta'isanii fi jaalalti akka jabaatu. Akka jabaattuuf. Akkasi gaafa kaan gurbaan sababa milkaa'inaa ittiin fuudhu kana ta'e anilleen arra laallachuufiin si haame hin jeen. Maammaaksa kanaan naa bade hulaan ittiin sanu dhabe. Anilleen si laallachuufi kuno maasha Allah fuullee isaa funyaan akka alee fi gurri akka waawee ijji akka nuuni kuno duudaa laalee. Laali. Salaamu alaikum jeen. Itti faarsi teessiste ko. Woyin faarsuu dhaa. Silaawo. Funyaanuma kiyya kakaraa kanaan alif godhe. Masha Alif mau. Alif mau. Alif nasbaa sanu. Akkasitti walii taatanii jechuudha. Akkasitti sirri batte. Maasha Allah kana jaayite. Nama bira dhufesanii kan ilaalte. Bakka egaa harka lamaan si qeebale naan jette. Hangasuma bibbii biraa naasoo inni